hadha meeshaa qarshii 200,000 bitamee meeshaa mana guutuu jechuudha. Tokko tokkoon gatii isaa waliin kan inni isiniif himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah an nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa asumaanii karaa meeshaa obboleettii keenyaatti isin dabarsaa biyya galtee jirtilleedha maashaallah meeshaa sii kana fudhattee baay'ee tokkotti gammaddee jirti. Rabbiin nagaa fayyaan nama keessa jiraatu rabbiin si haa taasisu. Dubaay irraa galtee jechuudha. Achi teessee ajajattee yeroo siin dhuftutti immoo akka qophaa'ee hundi isaa dhumuufitti ajajattee akkasitti alhamdulillah meeshaa si fudhattee karaa manaa galtee meeshaan kuni mafarrashaan kunis kan isiiti aggaaroodha jechuudha. Isiin ala galtuu jimmatti buutee meeshaa si achumaan fudhattee galtee dura silallee akka dursee mana dhaqee eeguufitti barbaaddee turte haaluma tokko tokkoon sun hin mijoofne. Egaa wantoonni akka namni yaadetti namaan ta'u jechuun rakkoo nama biraa osoo hin taane siidhuma biraa waa xiqqoo si rakkisee haala akkasiitiin egaa walumaa galtee jechuudha meeshaa siitii wajjiniin. Egaa kan isin argaa jirtan kuni mafarrashaa boondidii 4 fi ispoonjii immoo 2 booda kana jalqaba boondidii 4 ajajattee cikaatee manni guddaadha jennaaniin erga galuudha kaatee manni guddaadha jennaaniin dhiistee ispoonjii 2 immoo wal carqii wal fakkaataadhaan tiraasii 6 wajjin itti naa dabaleettee itti dabalee fi firaashii 6 fi tiraasii 18 ta'eef jechuudha kafeedha sufraa qircaatii wajjin jechuudha. Tiraasiin kun haala kanaan qulfiidhaan hojjetamee fi baay'ee tokko bareeda kafeen egaa silaa bareedumni isaa beekamaadha. Cimina muaddii kanan qabu ala takka'eedha dhufee egaa akkaataa qabaa namaati hundinuyyuu meeshaas ta'e uffannaa wanti hundinuu akkasii kun akkuma argitanuu elee biddeenaas qabdii masoobiis oovanii sanallee irra keessaan istoofii 2 jalaan immoo kan daabboo biizaa wantoota garagaraatti hojjetachuu dandeessi. Keessa isaas hunduma isaa baneen isinitti agarsiisaa gatii isaatii waliin jechuudha. Viidiyoo kan hanga xumuraatti ilaalaa akkasuma laayikii godhaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraan akkanaaf gahu laayikii godhaa meen isiniin jedhaa. Laayikii gochuun wama muraasa isinirraallee waan hir'isuun qabu wama xiqqoodha jechuudha. Laayikii godhaan isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah. Akkuma argaa jirtan ukaa firaashii boondidii fi ispoonjii kana yeroo baay'ee wal bira qabee isinitti agarsiisa. Inni kara gadii kun ilaanni nama irra deemaaru kun firaashii ispoonjiidha. Ispoonjii taayigarii kan jedhamu kan wayyaa qaba kan jedhamu sana bal'ina saantii 60 fi tiiknasiisaa 10 ta'e malee taayigarii isuma aandenyaadha. Guddaansaa 1,800 yeroo hammaa. Bicuun sun nafame sun immoo yeroon carqii keessaa baasee hin argitu. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa jechuudha namoonni meeshaa ajajachuu barbaaddan. Akkasii kun akkuma argitan inni irra deemaaru kuni boondidiidha. Yeroo irra deemanus yeroo irra taa'anus achiin socho'u nama jalaan socho'u carqiin leezippiidhaan waxxaramee hojjetame. Inni irra deemaaru kun immoo ispoonjiidha. Alarra taa'anus ala maal jedhanus gadi jedha. Dafees immoo dhuma jechuudha. Akkasii keessatti carqii kafee kana wajjiniin immoo bareedu jechuudha. Laafamuu firaashiin isaa tiraasiin baay'ee bareeda kafeen firaashiin garuu yoo boondidii sanaan ta'e malee ispoonjiidhaanii egaa amma qajeelchuu as naqabaachi naqabaayidha jechuudha. Ispoonjiin kun akkasii akkuma argitanuu masoobii safeetii fi masaabiyaa qabdii siinaan harkaan qabee jiru kun masaabiyaadha. Yeroo ammaa kanatti qarshii 400 birii 400 jechuudha. Kun immoo safeetiidha birii 800 isa aandenyaadha. Hulattenyaan isaa 250 ture amma 300 ta'eera. Kun immoo masoobiidha. Masoobii kana akkuma argitanuu birii 2,300 nan bitee fi egaa hittaan suudhaanii kun akkuma argitanuu oovanii kanallee qabdi. Oovanii kanallee gatii isaa isinitti himaa. As biratti kun akkuma argitanuu rakabootii dimlaayitii qabdi siinii 12 baata.
kan irra daradaramee jiru siinii 12 jechuudha masqamacaa isaatii wajjiniin. Siiniin kun yeroo ammaa kana darzaniin tokko birrii 3,700 biteef asuma dhiyeenya kana birrii 3,000 ture garuu dabalee jira. 4,000 gabaarratti chirchaaroodhaan bakka jimlaatiin bita gatii ta'e jennaan. Akkasii burcuqoo kana immoo burcuqoo warqaammaa tureera ergan bitee birrii 2,000 bitee fi amma 2,200 akkasii ta'eera. Sayyuu bifti kun hin jiru gabaarran argamu. Jookii isaatii wajjin jechuudha. Burcuqoo jaaf jookii tokko. As biratti kaa oovaniin kunoo akkuma argitan kun paatiraa isaa awwalaati. Kun immoo maanuwaalii isaati qodaanii aandanyaan jechuudha. Kun haala kana maanuwaalii isaati waliin gurgurama. Gariin yoo qodachi forjidii ta'e maanuwaalii isaa sana keessaa baasanii dhiifamaa utuuni sagalee isinii qabu bilbilinarraa bilbilamee egaa akkuma beekamu jalqaba viidiyoo waraabee ka'een booda kana sagalee irrattidha. Maaliif yeroo baay'ee sagaleen koo hin dhagahamu gatii ta'e jennaan jechuudha. Akkasumas immoo yeroo qodaan kosh nama jalaa jedhu sagaleen qulqullina hin qabaatu. Akkasii akkuma argitanu paatiraa 2 qabaa. Paatiraa 2 daabboo hanga kiiloo 2 waan akkasiitti daffaachuu dandeessu jechuudha lachanittuyyuu. Naa waliigalatti oovanii kana yeroo sanatti birrii 12,500 nan bitee fi garuu utuun ture yeruma sana birrii 15,000 ta'ee ture. Amma meeqa akka inni ta'e immoo hin barree xiqqoo tureera jechuudha. Meeshaan obboleetti keenya kun garii kanan bitee garii immoo aluma fudhachuu jettu qodaa garii daddabalattee eelee kana birrii 7,000 nan bitee fi haala kanaan jechuudha. Bireekarii isa girgiddaa qofatti bitattu namoonni immoo bireekarii isa girgiddaas waliin naa biteettanuu himadhaan isiniin jedha. Egaa kunoo sarbisii abbaa 3 qabdi. Tokko burcuqoorra dardareen jira. 2 immoo kunoo sarbisii sana yeroo sanatti siidhaa birrii 3,000 nan bitee fi egaa kana fakkaataa rakabootii diimlaayitii sanaa isinitti nimin dabarfadhee birrii 2,500 nan biteef jechuudha. Rakabootii sufraa abbaa kaaree jalaafamee ture birrii 1,000 nan bitee fi sufraa isa margaa sana jechuudha. Akkasii egaa carqiin firaashii ispoonjii kunoo isa kana lammansaa kan hin hodhii fi firaashiin isa kana taayigariin bal'inni isaa saantii 60 tiknasiin isaa yookiin ol ka'inni isaa saantii 10 kan inni immoo ol ka'insi isaa yabbatee saantii 12 fi bal'inni isaa saantii 70 birrii 1,800 isiin diimtuttiin kun immoo birrii 1,600 jechuudha. Yeroo hammaa kana tokkoon isaa namoonni gatii firaashii na gaafattan. Taayigariin firaashii bareedaadha jedhamudha. Egaa kun immoo akkuma argitanu firaashii isa boondidii sanaa firaashii isa boondidii cimaa jabaa bareedaa sanadha. Akkuma argitan kunoo ziippiidhaanii kan inni hodhamu waxxaree qabaa qaxxadhee ta'a jechuudha. Akka arabiyaa majlisii arabiyaadhuma majlisii dhagaarra keessoon isaa tiraasii daraddaramuu fi qirtsiin itti bahuu dhiisuu malee sanuma namoonni barbaadan illee arabiyaa majlisii haala kanaan firaashii haala kanaan godhatanii kanumatti digaa fi hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Gatiitu xiqqoo garaagarummaa qabaata malee waa biraa miti. Kunoo haala kanaan carqiyaan ansoolaa kavariin haala kanaan irratti hodhisiisa jechuudha. Egaa duwwaa isaa kanaan duratti sin agarsiiseen ture boondidii garuu an yeroo namaaf hojjedhu haala kanaanii kavariin irratti hodhisiisa. Laakunoo garaagarummaa isaa laalaa firaashii boondidii fi ispoonjii ni beektu gaa herredduun keessan. Gatiin isaas illee akkuma sanaa boondidiin akkuma cimina qodaasaa gatiin isaas illee akkuma sanaa. Yeroo ammaa kanaa carqii boondidiin firaashii boondidiin carqii bifa kamiinuu hodhamee bahee birrii 6,500 bifa kafee ammaatiin isa ta'uu bifa carqii arabiyaa majlisiitiin isa ta'uu carqii bifa barbaadaniin isinii hodhamee haala kanaan keessoon isaas kavariin uffatee irra keessoo isaas carqii bifa barbaadan itti hodhisiifattanii birrii 6,500 wanti hundi dabaleera. Carqiin illee dabaleera, boondidiin illee daajii dabaleedhanii jarri makiinaa Addis Ababaadhaa fidanullee tiraanspoortii dabalaniiru. Garuu gaammumaa namatti hin daballeanii inshallah kana caala garuu yoo inni waa daddabalee dabaluun hin oolu. Ammaaf garuu kunoo carqiin haala kanaan ziippiidhaan carqii bifa barbaadaniin isinii hodhamee birrii 6,500 boondidiin tokko jechuudha. Firaashii boondidiin tokko dheerinas qabaa, bal'inas qabaa, jabinas qabaa, yabbinas qabaa. Ispoonjiidhaan waliin argu jechuudha.
Kanaafi namoonni ajajachuu barbaadanii gatii isaa yeroo baay'ee na gaafattanii birrii 6,500 isiniin jedha. Kun immoo carqiin kun immoo kan firaashii ispoonjiitiin hodhamedha. Lamman isaati jechuudha. Firaashii ispoonjii lamatti na dabalettee turte. Kun haala kanaan ispoonjiin galee hodhama. Sun immoo ispoonjiin hin galu jechuudha. Maaliif qirtsii baasee hin bareedu yoo ispoonjiin gale. Egaa akkuma argitan as biratti TV istaandii qabdi obboleettiin keenya. Bakkuma inni hojjetamutti hin kaase jechuudha. Kana TV istaandiin kun abbaa 43dhaa fi kan inni hojjetame kuni yeroo inni qalamiin dibamu yeroo hojjetamu kan inni jidduu dhaqee ilaalee aluma sana kaasee galee jechuudha. Kun haala kanaan qalamiin diddibamaa ture. Kun as biratti immoo akkuma argitanu kichiin kaabineetis qabdi. Kumsaaxinii meetira 80 meetira 1 saantii 80 meetira 2 saantii 20 hanqoo jechuudha. Kumsaaxiniin kun akkasii kumsaaxiniin kun akkasii. Egaa meeshaa si haala kanaan qopheessee isinillee asuma magaalaa Jimmaa turte ani immoo qara biraa qara ta'e wayii deemuu jedheetan haala kanaan gabaabsituma viidiyoo waraabuudhaaf anin dhaqee sardame jechuudha. Taaziyaa wayii deemaatan inni ture gaafasii. Egaa silaachi jiraadheetuun meeshaa si as rakkabee baay'ee natti tola ture. Haalli naaf hin mijoofne haala kanaan meeshaa si akka kanatti qopheessee fi an deeme jechuudha. Dhuftee meeshaa si ilaallattee baay'ee tokkotti gammaddee erga mana galees afattee waa hunda ijoollee dhumaan ergee fi makiinaan deemanii meeshaa makiinaarraa buusanii manatti gaxaaxamanii fi dhufanii erga mana galeellee dawwaltee baay'ee tokkotti gammaddee meeshaa si kanatti na eebbistee wallaahi alhamdulillah. Haala kanaan namni amaanaa isaa namatti ergate yeroo amaanaa isaa gammachuun haala gaariin nama harkaa fudhate baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Faayidaa birrii argatanirraa egaa silas birrii waa argachuuf hojjetama. Garuu yeroo namni immoo qalbiidhaan illee namatti gammadee meeshaa ofiitti gammadee nama eebbisus immoo daran nama gammachiisa. Alhamdulillah. Egaa bakka kanatti ammallee mastaawotiin hin gaxxamamne. Mastaawotiin achi deemeeti kan inni itti kaa'amu. Maaliif jennaan yeroo makiinaan deemu cabuu danda'a gatii ta'ennaan ijoollee dhumaa deemantu mastaawotiis illee keessa kaa'aniif jechuudha. Harkatti fuudhanii deemanii kun as birattis baay'ee tokko dheeraadha jechuudha. Tadarraabiin isaa suni walirraa bahuu danda'a. Inni irra keessaa sun tadarraabiidha. Komfoortii, birilipsii wantoota garaagaraa kaa'achuu dandeessu jechuudha. Isa malees immoo dhaabii isaa meetira 2 yoo hojjetattanii ingahaadha jechuudha. Innis gatiinis isinii qannasaa dheerinas akka sana dhaqeen dheeratu irra keessoo isaa sana shaanxaawwan arge kaa'achuu dandeessu jechuudha yoo isa keessoon barbaanne. Kun immoo kichiin kaabineetii meetira 20dha. Irra hedduun keessan egaa kichiin kaabineetii na gaafattanii kun meetira 20dha. Bakka hin qabee jiru sanatti siichi mastaawotiin galaa. Akkuma isinitti meeqa mastaawotiin mana galeetti galaa. Achi bira masaabiyaa 2 siichitti godhama jechuudha. Lafa jira qalamiin isaa dibamee gogaa jira. Yeroo deemuu jedhu barnishiin lammaffaa dabalama jechuudha. Maaliif adii waan ta'e jennaan qottootu balleessaa gaafa fe'amuu jedhe immoo dursamee barnishiin dabalamee fe'ama jechuudha. Akkasii kun akkuma argitanu kichiin kaabineetiin kun meetira 20dha. Egaa birrii 17,500 baheef jechuudha kichiin kaabineetiin suni. Kun akkuma argitan kana fakkaatti. Egaa kumsaaxiniin suni meetira 80dha. Birrii 31,500 hojjetameef jechuudha. Kumsaaxiniin sun haala sanaan bareedee xaawulaarraa kan inni hojjetame waddeessa qulqulluu jechuudha. MDF'dhaanis namoonni barbaadan MDF isaa andeenyaadhaan isiniif hojjetama. Inni immoo daran bareeda jechuudha. MDF'n maaliif xaawulaan baay'ee tokko qalamii xuuxaa keessatti qalamiin adiin kun dafee dibaan isaallee baay'ee tokko nama cinqa jechuudha. MDF yeroo ta'e garuu haala salphaadhaan qalamiin isaarraa cululuqee bareedee isiniif hojjetama. Egaa kan isin onlaayinii irratti argitan yeroo baay'ee MDF'dhaan jechuudha kan inni hojjetamu. Garuu kuni xaawulaadhaan haala bareedaa ta'een xaawulaa waddeessaa yoo bicate algaan kun erga hojjetamuu jammaree ji'a 5 wahii algaaf kumsaaxinii walumaa galatti farniichariin kun qassedhee naafa boo'ettee dursitee qabdii qixxee ol ergattee haala kanaan qassedhee gogee haala gaariin hojjetameef jechuudha. Maashaallah. Xaawulaadhaan MDF yoo ta'e immoo 7 keessatti isinii bahuu danda'a. 1 hanga 7 keessatti isinii bahuu danda'a. Xaawulaa yoo ta'e garuu
ji'a hanga ji'a sadiitti isinii bahuu danda'a. Maaliif qassedhee gogaa qassedhee isiniif hojjetama. Egaa algaan kuni meetira kaamsaadha. Komadiinoo bukkee sana lammanii wajjiniin TV standiin kunillee isinitti meera abbaa 43tiif kan hojjetamedha. TV standiin kuni birrii 13,000 hojjetamee fi algaan sun immoo birrii 31,000 hojjetameef jechuudha. Firaashiin sun double bonded jedhama. Yeroo baay'ee namoota bitaan ture firaashii sana jechuudha. Double bondedidha malee bonded isa amaagaa andeenyaa miti. Bondediin gogaa andeenyaan akka raadiyaa majlisii irraa hojjetamu suni birrii 22,000 yeroo ammaa. Inni kun garuu meetira kaamsaan double bonded jedhama. Birrii 11,000 nan biteef jechuudha. Akkasii kunoo algaan kun komadiinoo kana lammanii wajjiniin birrii 31,000 nan hojjechiisee fi egaa akkuma isinitti hime yoo bicate meeshaan kuni ji'a 5 waan akkasii geera jechuudha erga tizaaziin kenname. Egaa maashaallah galuu jettee haala kanaan qalamiin bahee dibamee fi as rakkabamee eelee meeshaa hunda isaan sila manatti afe mafarrashaa hundayyuu as bakka algaa kanatti fidee fiitan walitti qabeetiifaniin deeme jechuudha. Dhuftee asii ilaallattee makiinaan subii halkan subii fe'eef jechuudha. Asuma TV'n illee asuma jira garuu sardaman viidiyoo kana waraabee gatitee jennaan gadiin babbaasnee TV'n abbaa inchi 43 illee asuma jira. Meeshaan hundinuu jechuudha asumatti walitti qabee fi naan karaa haajaa kootii deemee isiin haala kanaan meeshaa asii dhuftee qaamaan ilaallattee hundayyuu ilaallattee akkasitti isiin mana galteennaan makiinaan immoo boodarra dhaqeef geesseef jechuudha. Meeshaasii akkasii hordoftoota koo inshaallah namoonni meeshaa akkanaa fi meeshaalee farniicharaa arabiyaa majlisii mafarrashaa waan barbaadan ajajachuu dandeessu. Meeshaa qulqulluu meeshaa orjinaala kan ta'e akka tajaajila keessaniitiin isinii bituu hin danda'a. Godina Jimmaa bakka kamiyyuu isinii qaqqabsiisuu hin danda'a inshaallah. Ajajadhaan isiniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum.